raawwatame ilaalchisee ibsa Koongireesii Federaalawaa Oromoo irraa kenname. Eenyumtuu hojii seeraan alaa yakkaan gaafachiisu raawwatee bakka kamittuu yoo qabame qaama seeraatti dhiyaatee mirkanaa'uu akka qabu hubannoo keessa sagalee garuu dargaggoon Amaanu'eel Wandimuu Kabbada adeemsi kun utuu raawwatamiin addabaabaayii bakka jiraattonni magaalaa Dambidolloo godina Qeellam Wallaggaa walitti qabamanitti ajjeefamuunsaa nu gaddisiiseera. Taateen akkanaa xoofoo waancaa guutee waan dhangalee fi ibsa kana baafne malee tarkaanfiin fakkaataan bakka adda addaatti qaama mootummaatiin fudhatamuunsaa erga jalqabee oolee buleera. Godina Gujii aanaa Gooroo Doolaa keessatti moobaayilii keetuu walgahii keessatti nutti iyyee jedhamee humni mootummaa walgahii sana gaggeessaa ture dargaggoo tokko fuula namoota walgahii ta'an duratti ajjeesee jira. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamtee keessatti dargaggoota wal bira ta'anii taphataa jiran humni mootummaa olitti seenee ajjeesee meeshaa waraanaa bira kaa'ee suuraa kaaseera. Godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assabii haati ijoollee afurii Amsaaluu Guddataa odoo maasii keessa hojjettuu humna mootummaatiin ajjeefamtee jirti. Artist Hacaaluu qaama nama hanga yoonaatti abaluu jedhamee hin dubbatamneen ajjeefame firootisaa magaalaa Amboo godina Shawaa Lixaa keessaa gadda ta'anii utuu jiranii humna mootummaan dhukaasa baneen ajjeechaan raawwateera. Achuma godina Shawaa Lixaa aanaa Daannoo keessatti dargaggoon tokko ajjeefamee ajjeefamuusaa qofaa osoo hin taane akka hin awwaalamne dhorkameera. Ammas godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee keessatti nama sangaatti camadanii qotanii jiru. Dargaggoo Kaadiroo Biraanuu godina Bunnoo Beddellee aanaa Daaphoo keessatti manaa gad waamamee hija harmee sadeessee duratti humna mootummaatiin ajjeefameera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaaraaree magaalaa Waayuu keessatti namoota to'annoo seeraa jala jiran buufata poolisii keessaa gad baasanii ajjeesaniiru. Namoonni yookiin qaamoleen seeraan hin bulle tarkaanfii malee akka fudhatan ni jiru yoo jedhamellee qaamni mootummaa garuu ajjeechaa seeraan alaa akkanaa ni fudhata jedhamee hin eegamu. Taateen akkanaa wayitaarra deddeebi'ee raawwatamuu beekamtii qaama mootummaa olaanoo yookiin beekamtii hoogganoota mootummaatiin ala akka hin taane ni hubatama. Garuu rakkoo siyaasaa ajjeechaa namoota tokko tokkootiin gonkumaa furamuu akka hin danda'amne jala murree beeksifna. Namoonni fi addunyaa qarooman birattis tarkaanfiin akkanaa fudhatama hin qabu. Tarkaanfiin akkanaa yoo itti fufe ammoo balaa guddaa hordofsiisuu danda'a. KFO'n tarkaanfii suukkanneessaa akkanaa cimsee balaaleeffata. Kanaaf ajjeechaan seeraan alaa lammiilee adda addaa irratti raawwatamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu cimsinee hubachiifna. Firoota ajjeefamtootaafis beenyaan akka kaffalamu ni yaadachiifna. Koongireesii Federaalawaa Oromoo Finfinnee Caamsaa 6 bara 2013.
soddomii sagalii hanga bakka ga'utti booddeetti hin deebinu qabsoonni finiitti beesin gaaddachaa geera inni kaan daraareera inni kaan daraaruufi inni kee yaa Oromoo inni kaan maraateera inni kaan maraachuufi inni kaan maraateera inni kaan maraachuufi. Referendum, 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 referendum. Kiremata Kenya ofi murteeffannaa kayyaa Oromoo ofi nobbushina. Referendum, 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 referendum. Hanga lubbuun koo lafarra jirtutti nam falmaa mirga Oromooti. Gola gola keessani akka qulqulleessa nuuka waliiti ay walii keessan gorsa sirna of danda'e dimokiraasii qabna abbaa bakkuu keenya ofumaa filannaa. Soddomii sagalii hanga bakka ga'utti booddeetti hin deebinu qabsoonni finiitti beesin gaaddachaa geera inni kaan daraareera inni kaan daraaruufi inni kee yaa Oromoo inni kaan maraateera inni kaan maraachuufi inni kaan wal nyaateera inni kaan wal nyaachuufi. Referendum, 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 referendum. Kiremata Kenya ofi murteeffannaa kayyaa Oromoo ofi nobbushina. Referendum, 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 referendum. Hanga lubbuun koo lafarra jirtutti nam falmaa mirga Oromooti. Tumurata goonu gabrummaan nu ga'e nurra tuttureera buutee nurra ba'e Kiremata Keenya ofii murteeffannaa walabummaa keenya adiigumaan argannaa keewwati soddomii sagalii hanga bakka ga'utti booddeetti hin deebinu qabsoonni finiitti.